fincaan isaanii dhuguu eegalan bishaan baharaa dhuguu eegalanii dandamachuu hin danda'an rakkoo dandamachuu warra danda'u jira guddaan isaanii ijoolleedha. Ani dhiisaa bishaan baharaan dhuginaa jechaati. Fincaan illee dhuginaa jechaati. Ani eeltirratti baradhee jira beektaa waan kana. Ni yaadadha. Dandamachuu. Xaasaa kanaa jira. Xaasaa kanaa fincaan isaanii fa'aa dhugan. Warri jara nasi'anii hojjanii fincaan Somaalee fi Somaalee warra haadhatee fincaan walii fincaan hin qabnes bishaan baharaatti wal keessa lallaaqanii akkasuma godhanii akka nama ashaboo soogiddaa sana irraa dhabamsiisutti akkasuma godhan lulanii dhugan. Boodarra bishaan kana dhuganii ka'anii ammallee daranuu garaa duwwatti dhugan nyaanni keessa jiru waan ta'eef ni miidhaman ni cinqamanii as deeman dooniin xiqqoo tana karaa irraa deeman hin qabdu. Isuma jajjanii boodan du'a nama du'e arga. Namni hoggaa du'u deemu nan beeka. Afaan fa'aa walitti qaba akkasitti nama du'e kana nyaachuu eegallee nama du'e kana nyaannee eega nama du'e nyaanne booda gurbaan xiqqaan kuni Abdurummaa yaayyaan kun yaayyaadha maqaa isaa. Yaayyaan kun ifuma biraa hin dhabe ifuma baharatti darbe. Usmaa'il garuu du'eetuma ciise ana maddii akkasii amma yoo googilii seentee maqaa kiyya